ninfeda, 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 Oromo ninfeda, 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 Oromo ninfeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما هركفونا كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا فيسبوكي كوترا سلامتان تيا كان جالالله كن كبجالا بك جرتين سناغرسو أكم نغا فيادا جرجرتو الحمد لله نغا إغا بك جراتني يروكنا نسنغي جودا هران تنا application ببريدا لمان قبل سنف يا دي جودا application كوني application حالان بريدا تيا جودا أكما نغا وادا سنف سنة جودا lakkoofsi hin beenu tokko yoo nu bilbilee yookiin ammoo nu miskoola nu jeeqee yookiin ammoo nu bilbilee nu arrabse akkasuma lakkoofsa keenya seefii godhee WhatsApp-dhaan yoo nu arrabse jechuudha. Appilikeeshiniin kuni aappii fakkeenyaaf lakkoofsa nama hin beekne jechuudha. Eenyu akka ta'e eenyummaa isaa baasuudha jechuudha. Maqaa isaa dhiira ta'e dhalaa ta'e yaani abbaa lakkoofsanii maqaa baasaa jechuudha. Egaa isa argachuudhaaf pilaastorii keessan ni galtu. Yeroo pilaastorii keessan galtan Google Play irratti jechuudha. Number book jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo haala kanaan number book jettanii barreessitan haala kanaan baay'ee isinii dhufe jechuudha. Yeroo haala kanaan baay'ee isinii dhufe kan lammaffaa kana jechuudha. Suudii foon book illee clear ID kajoo kana jechuudha. Kana jechuudha. Tokko isa jechuudha kan buufattanii أنا ما أنا بفضل كابوفو أو في المنافذة أو في مرات نأكل كلي كرا كده نرجع سيساعد شورا أو في مرات كلي كده كرا تيرو بفتني إيجا حالا كنا نسني بنا يشودا يرو حالا كنا نسني بنا أصلاً يشودا بنتو كسني والي سني بنا يشودا فكأني أنا ما أنا بيسود ربيع جروفو بنتو سودي توالي نابنا يشودا أصلاً مو موبايل نمبر جاي يشودا فكأني أفلا كوسا سنجي كسني يشودا هتقول يشودا سنيف قال لك كوسا سنجي قال كوسا نام بينه سنجي شولا فوتني تنتن يشولا فكان يا كوسا نتينا نو على كنا يشولا فكان يا كوسا كنا هم بينه يشولا يمكن أبام بينه أتبود حالا كنا نيرون نتينا يشولا سيرشي كنا كليك تقول نيجي يشولا يرو حالا كنا سيرشي كليك تقولن حالا كنا مقاس نبات يشولا كمان ولا ما نرجع يروح يشولا لكوسا كنا نروح كيا هاتهم ولا مقام كنا قوتونو كيا يشولا كنا حالا كنا eenyummaa isaa baasee jira jechuudha akkuma argitanii kuni kana fakkaataa jechuudha lammaffaa immoo lammaffaa argachuudhaaf ammoo sa'aappis tokko tunuuf hemma jechuudha tokko xumurree kanaas number book jettanii yeroo barreessitan gadira deemtu jechuudha gadira deemtu kuni gadi jiramoo jechuudha kinoo kana jechuudha asirratti argitu yoo nabdii qaba jechuudha asirratti ni argitu real clear search phone number kajoo kana jechuudha isani buufattu jechuudha anammoo ana buufadhee qabuufu kunis open manafida open irratti click godhaa jechuudha haala kanaan isiniif banaa yeroo haala kanaan isiniif banee asolitti jechuudha agrii kan jettu ni jirti irratti click gootu jechuudha achi booda haala kanaan isiniif banaa ni obsitu jechuudha egaa haala kanaan nuuf banee jira jechuudha yeroo haala kanaan isiniif banee x sana click itti gootu jechuudha egaa yeroo haala kanaan x sana click itti gootan sanduuqa kana keessatti jechuudha enter name or phone number kajoo kana jechuudha barreessuun duratti jechuudha asirratti ida'uu duwwaa ni argitu yoo nabdii qabaa asirratti click gootanii fakkeenyaaf warra Itoophiyaa jirtan jechuudha asirratti Itoophiyaa barreessu jechuudha fakkeenyaaf sarchii kanarratti jechuudha Itoophiyaa sorry fakkeenyaaf jechuudha kun asirratti ni argitu Itoophiyaan haala kanaan yeroo Itoophiyaa irratti dhawatan haala kanaan bantuu Itoophiyaa waliin dhiifata jechuudha kun beeksisa dhiifama haala kanaan bantuu Itoophiyaa waliin dhiifata jechuudha yeroo haala kanaan bantuu Itoophiyaa waliin dhiifite amma yetee bakka enter name or phone number yookaan jechuudha lakkoofsa Itoophiyaatti naqsu jechuudha fakkeenyaaf lakkoofsa hin jeeqsan jechuudha inni waan bantuu naqatee qabuuf isin sagal qofarraa naqatan jechuudha fakkeenyaaf sagalirraa kan eegalu jechuudha fakkeenyaaf lakkoofsa Itoophiyaa duwwaa sagalirraa eegalami
Kanaaf waan battuun akka ta'eefu duwwaatti wal dhiiftanii jettee sagalee achi barreessan jechuudha. Fakkeenyaaf 922 fakkeenyaaf haala kana jechuudha. Bas yaani lakkoofsa san jechuudha. Lakkoofsa sin jeeqsan jechuudha. Waan hin qabneef barreessuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isin lakkoofsa sin jeeqsan sagalirraa achi eegaltu jechuudha. Achi booda yeroo xumurtan bakka sarchii sana jechuudha. Ishee irratti kilik gootanii barbaadu eegalaa jechuudha. Yeroo barbaade xawwaalii maqaa isaa eenyu akka ta'e isiniif baasaa jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun aappii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Baay'ee tokkotti tolee isinitti illee akka tolu abdiin qaba. Kanaaf yoo isinitti tole sheer walii godhaadha. Akkasuma feesbuukii koo filoo godhuu hin dagatinaa jechuudha. Waana waa baay'ee irraa barattu jechuudha. Waan beekurraa jechuudha. Isiniif qooduudhaaf duubatti hin deebi'u. Isin jaaladhaa isin kabajaa galatoomaa waan hordoftaniif baay'ee.